oromoo tayyata gartee biyya hundara jirtu rabbiin gartee waan yaada isaaniitti keessa jiru isaanumaa beekaa yaada isaanii muraada isaanii rabbii haa guutuu fi ramadaana gartee as deemaa jiru kanallee rabbiin gartee warra ramadaana kanarraa illee qooda fudhatu rabbiin haa godhu. Inshallah rabbi khayri haa godhu. Nasro, maal masana almaasaa tadi singisi. La tumaajiti jabar siyaasa. Ome hoto kana kota kamale. Nara baas agurbaa kana maal ati naata ilmaa. Ni baafna. Deemtis ma ci deebime. La. Sheekhallee gaafannaan eegas amana kanaan qabdu jedhuraanillee. Garuu inaaf faadana fakkaatee. Mana kana anu jidduu wala dhusanu isiin waan guyyaa keessaa isiin fidde wallaalee dhiisee biraa beekan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo Khabiyyaan baa jirtan, khabiyya keessa jirtan, kanneen amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamni rabbii isin bira haa jiraatu. Manni ammatti argamu jiru kun sheekaa wajjin, Qadiiree wajjin mana sheekaati. Kunoo sheekaa dhufne gaamana dhufne jirra. Inshaallahu ta'ala waan itti aanu akkanumatti gartee khayrii rabbiin waa taasisuun isin jechuu barbaade. Mee sheeka salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daawwattoota keenya jaalatamoo salaamtaan teenya to'annaa raakaa ta'e isin bira haa geessu inshaallah alhamdulillah. Jarri keenya haa galatoomu ifaajii gartee waan isaan godhaa jiraniis amma dhageenyee gartee sababa saniin haajaa itti deemaa jirullee dhiifnee akkasitti karaa mana keenyaatti as deebine inshaallah waan gartee isaan jechaa jiran kanaas gaa waan itti gartee viidiyoos waraabanii qilleensarra deemaa jirtu ani hedduu ilaalle naafillee hin galle haa ta'u garuu alhamdulillah rabbiin jabeenya isaatiin gaa waa hundaa'u laanu wama rabbiin gartee dalaguu fadhe rabbiin gartee wama ifiin fadhe dalagaa dalaguma rabbii deemneetuma inshaallah rabbi takkallee khayrii nu haa godhu akkasitti gaa rabbiin isiniifillee haalaaf sujaa du'aa godhaa inshaallahu ta'aladha Qadiiris ta'e Michiiris ta'e kalee as dhufanii asirraa akkasitti waan arkanii waan meeqa gartee wanni isaan haasawun san naa galuu diddeetumaan hujumaan agarra malee akkam wanni kana jirti nu gaanatti fakkaanne haa ta'u garuu alhamdulillah amma kun akkasitti waliin dhufnee mana jirra inshaallah du'aa nuuf godha inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamal mana Oromoo addunyaa zamanatti taa'uun keenya manne raagaa isin biraa gocha. Dichaane mana sheekaa fayyadaraa baanes deebine jirra sheeyid taas fidannee deebine rabbiin gaddeetinis akkuma du'aa inni godhu jirtanitti wanni eegaluun sheekha du'aa inni nuuf haa'e. Rabbi takkallee nuuf haala fisu inshaallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi takkallee nageenyu haa godhu. Rabbiin bubbaasee nagaan nu haa galchu. Haasdaa histee rabbiin nurraa haa qabu. Shayitaana rabbiin nurraa haa qabu. Balaa takkallee rabbiin nurraa haa qabu. Bakka ajjannuutillee bakka deemnu hundattillee rabbiin khayrii nu haa dhageessu. Khayriirra nu haa dhaabu. Khayrii nu haa qunnamsiisu. Rabbiin gartee kalaama khayriidhaan nu haa dubbachiisu. Hamtuurraa rabbiin nu haa tiisu. Haasidaa histii dhabama rabbiin nurraa haa godhu. Balaa takkallee ushib rabbiin nurraa haa godhu. Oromoo tayyata gartee biyya hundara jirtu rabbiin gartee waan yaada isaaniitti keessa jiru isaanumaa beekaa yaada isaanii muraada isaanii rabbii haa guutuu fi yaada muraada isaaniif haa guutu jecha inshaallah ta'ala dhukkubsataa keenya hunda rabbii nuuf haa fayyisu rakkataa keenya rabbii rakkoo nuuf haa baasu warra du'ellee gartee rabbiin jannataan haa qananiisu rabbiin gartee umrii teenya umrii khayriidhaa umrii barkaa qabdu rabbii nuuf haa godhu rabbiin khayrii addunyaa akhiraatillee warra dalagatee itti irraa gammadu rabbii nuuf haa godhu ramadaana gartee as deemaa jiru kanallee rabbiin gartee warra ramadaana kanarraa illee qooda fudhatu rabbii nuuf haa godhu warra gartee ramadaana kana keessallee milkaa'ee warra ramadaana kanatti fayyadame rabbii nuuf haa godhu warra irraa gammade rabbii nuuf haa godhu rabbii takkallee gartee yaada muraada keenya hunda rabbii nuuf haa guutu yaada muraada keenya waan asitti argamnuttillee rabbii nuuf haa milkeessu nu hundaa'u yaada keenya rabbumaan nu arkaa yaada keenya olitti rabbii nuuf haa ta'u rabbii nuuf haa milkeessu fayyaa nutti haa ta'u rabbiin takkallee hoo isaa haqa qabaa nuuf gartee haa laafisu enna inshaallahu ta'aladha wa ala zaalika bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allah ya aziz ya karim ya allah. Egaa hordoftoota keenya akkuma viidiyoo tana dura bal'oo biratti nu agartan walumaan kaleessa eegaan deemgadda dhufee sheekha barbaada kutee booda sheenii mashkuula irra ture innilleeni arrallee akkasumatti gartee bal'ootti simee bal'oon ammoo ifii yaamee bakka inni jiru saniillee mana isaatti nuun eege Qadiireen faalleen akkasuma barbaadanii na dhufanii Qadiiree wajjinillee isaaf Michiirillee ammaaf Michiir nu bira jirre malee akkasitti jechuudha mana bal'ootti itti dhahinee achirraa fuunee haala sanitti as dhufnee jechuudha maaliifiin gartee hangana isin tuquu barbaade Qadiireelleen waan kalee asitti isa mudate arkeet ture isaaf Michiirillee waan asi mudate anallee agartanii wanni gartee isin harkaa qabdu sana akkuma kana dura gartee viidiyoo irratti
dubbannee fi jijjiiramni amma isii dhufee isii kana godhu jiru isii kan lolchiisu sheekaa fi isii wal dhabsiisu jiru kun waan namni jidduu kaayee nuti waan ijaan garree sababa san gartee nuti illeen sheeka akka mana deebifnu tattaaffii hanga dandeenyutti goonee jechuudha. Kanaaf sheeka beekee wanti aadiyyaadhaa jettee intala takkaa dhufeen akka inni intalti tungaa. Intalti barreessin jette intalama gartee inni duraan wallaanee akka jira amanta jiru. Anu akkasuma fakkaattee barataa isa gartee raahee rasanitti sanuma kannanee saniin itti ergallaa. Wayi shakkaa qaanne. Baramma laala namoonni wanni waan san gartee dhugaadhaa na jechisiise maali beektaa? Kiyyoo fi kanneette. Kiyyoo waan keessan ni jiru. Akkamitti hojii jiramu? Waan inni keessa jiru alku jirraa. Subhanallah wallahi dubbii ajaa'ibaati qaba. Mana taateenu. Kiyyoo waan inni keessa jiru. Dubbiin dhugaana ta'uu diddeetii naa fudhatamuu diddee. Sabuu haasawan taane waan dhufana dhugaan sawanii waan kana hojiini agarra jennee keessatti argamni na fakkaata. Akkasuma garuu kiyyoonis adeemsi ilaalchi isaatii fi yaadni inni irra jiru wanni inni keessa jiru nama dhiba dhugaadha. Haa ta'u garuu namni gartee waan kana raawwate waan kana hojjete dhufee isi kanneen ajaa'iba na taasisu jira. Nama akkamii namni kun ani garuu isiitti haa mul'atu malee nama tokko bu'ee mul'ate namni kun. Isin amma keetti laalla idduma gartee fakkeenyaati waldhabbiin jirtu kana dura na fakkaatte. Sababa isin wal dhabdan kanaanii isin aara saniin sitti kan inni moonta. Yaa Rabbi. Si galtee isii waan san fuutee atis dhuftee. Gaafuu siraa isin wal dhabdan kanaa wanti mana kana isa jedhe. Mana keessa jira. Ejjennoo isii deesii mooyyaa. Wanni rabshaa kana fidee gartee isumaa gartee ka jijjiiree rabbashu jiru booma kana ammaan irraa hin fudhadde kiyyoo haalli ta'u jiru kana gartee amma kiyyoo illee rabbi alaafisu inshaallah Allah gartee nuti gartee nama rakkate deemnee tuma cinaa dhaabbanna rabbi alaafisu inshaallah andeen gartee sheekaa geessittee beeke hoodoo sheekaa geessitteetiin didee biraa deeme didee irratti inni didee maali kun rabbi suudhaan san yoon tuqee yookaan fuudhee waan biraa seene maalittiin beeka rakkoodha wallahi rakkoodha ajaa'ibaati. Adiin baasii akkasuma dhufanii asitti darbee biraa deemee hojii beekanii. Gachaa yaada sanii harkaa qaba. Ayyee. Niin fuudhee bineensi asitti harkaa kana gartee meeqara waan irratti hajii godhe. Akka kanan harkaa biyyoon arginee wal. Subhanallah. Wanti waan ajaa'ibaatti mijjiirri waan kana ittuma hundi aduu jennee duraan akkuma duraan ta'e sanii jiraa wayii. An fuudheen mana alaa baasa jeetiin dhufee beeka. Wallahi waan isaan akka waan irratti misheeka maalitti hin geessan fuudheen bakka sana adamamsiisee jeetiin fuudhee. Nin dadhabee dubbii ajaa'ibaati. Sababa kanarratti karaa keekii. Arraga waan kana baasuunis isiillee gartee itti qaraatee Inshaallah. yoo rabbi nuuf akkasumatti hordoftoota keenya isinillee du'aa nu godhaadha. Namni tokko wanni kun waan bada wanni namni keenya gartee as keessatti waliin maal godhu kuni waan hamaadha. Amma sheekallee gaafannaan eegas amana akkanaan qabdu jedhu duraanillee. Garuu minaaf faadana fakkaatee Wala kana kan anu jidduu wala dhusanu isiin oowwite waan guyyaa keessaa isiin fidee wallaalee dhiisee biraa beekan. Tajaajila anu jijjiiramteeti lola isiin lottu kana saboo akkam taate samaan taate guyyaa keessaa namni akka jijjiiramaa jeetiin ajaa'ibii fakkiree lakkii harka nama balleessu deemti tokko nama itti jeetiin anu lubbuu tiyya irraa qabeetiin biraa deeme. Laari gamma subhanallah. Wanti lagaa biyya fure jeetiin bara anu ne jira. Wallahi amma silaa wanni tun as bahuu baatte. Fuula durallee akkanuma shaakiliin dhaabbatu. Waan rabbiitu haga baasuudhaaf. Dhugaa sama as baase malee silaa. Ilaa dhugaa garuu beeku. Tunu alhamdulillah. Waan kana gamma gaafattollee gaafa bal'oo bira dhahinee gartee dawaa akkasii goonu san. Waan akkasii awwaalame taguurri san hunda ati gaa rabbiin siif laaffisee ittis qaraatee dawaatti gootee gartee hanga dandeettii ulaa bal'oo sanillee bannee tanaas hin dadhabdu. Amma waan kanallee bakka tanaa fuutee fageessuu isittillee qara'uu gartee isillee hanga dandeenyutti tasgabbeessuu gartee. Hunda isarraa wali beeynaasa. Hin beeknu. Inni kennaa mana isaa kan akka jarree qabeettee waan akka kana deemu akka seenne godhu danda'a. Dhugaa. Namni gartee manni balbalti isaa kanaa eegamu qabdi nuti immoo bira jiraannee gartee hogganni nama olaanoo deemu taates. Mana qe'ee isaa hunda eeguu qabna. Isillee gartee oguu isiin rabbi haa fayyisuu isiin fayyite booda. Isinummaan godhatoo wallahi. Gartee beeknee gaddaa hin godhatu. Silaa beekee isheenii kophaa gartee jira kophaa deemu jira jechuu tanaa gartee miti ishee hoggafa. Barma kalee ulaan bara jirti. Kalee ulaan bara jirti. Hulaa akkamitti isimaan seetan nu jette barisin isin hulaa cufaadhaan. Iftuun qabdulaan. Hulaa banaan gartee hulaa ni danda'e hulaa ni qoyinan yookaan kanatti hulaan ni qoyitee miti kanneen ol seena jiru.
إيزان لفتني التين إيزان زندني معاه أنا ولانتي يقول بعدين تام جرا من نقول داخل اللي في دنكرة بخنا من يعني كيف تام جرا إيزان على خرج قباتي وتكمل تقديم باجيتي نقول لفاقيل نمان جبت تنفل لا إله إلا الله شيخت اللي أقول كاني بالبلون فدا ينفلوت الله أكبر أسمعتي بإيزان أكني ملك بيقولين فدا يقولوا في مون فلوت ما هي كذي سيرته لا جام شيء سبحان الله قاتن تلو يا ربي خير يا أقول إنما ليه قاعد أتكلم رب ما لا بس يا ربي أطول جو ربي إنه فايز على فسو إسلي أسقطه شيء ما قريب من ركوع سنة كم سمعت تيمي كم جتي ورا جتون قاتي سو جلتي سيني ندو بيفنا أما كايسيني سندو بتين جنتي سبحان الله أردفتو تكاني تكاناتي أما كا متكمل رفني ورسنتي إسلي إنه أقدر تيمو وقوي سندو بتولي لكي تاي إنه تاو ويانو شيخنا فولي ديماني كنا جيتمان dubbadde isillee nasuma jirti beeyta mana chaanu jirti الراحة ما تكاد بربدين كذا سنتي لازم أقول ellotu سبحان الله نجانا يجتبر ربي لا في سيج إذا ولا إنه إنسان دير رلا فبود يوم يجي يأكل جيران أنا ما قصدي اسمع إن بحب ما wala ma tumana kana بيقول sir kabutem لا بقول ما قرأت ما ديفته akkas qara برا أنا فرتاني على كون أنا رد دونه سبحان الله الله أكبر الله أكبر أسير خير دواء سبحان الله. كلام تاني كذا لا الله سنة أكبر كانت دي بقولته هذا اللي عندي ثلاث كاريات ما خير يعني خلاص يا رب بنيتي وأنا قال وانا بيجا برا awu inshallah rabbi khairi agodon Nasro. yo Maan masana an maasa tadi singsi. la tumajiti jabar siasa سومي أوتو ما أوتا كمالي Nara bas agurba kana malati nata in ma. ni bafna Why? dem ci ma ci dem bi me Kan kada nara bas. la la la